seeraa isinii dubbisa. Kanumaan isinitti himaa ulfaata ulfaata ulfaata. Gaarii bultanii. Baga Waaqni awwaara bonaa horuu gannaa nuun luqsisee daraaraa birraatiin nu ga'e hunduma keenya. Wanni amma irra jirru morma jabaa tokko irra jira. Morma biyyaas irra jira. Pirezidantiin keenya Koloneel Alamuu Qixxeessaa fakkeenya lamaan tokko fidanii wanni isinitti himan kun waan guddaa. Wanni jarri lamaan kun tokko kan Iluu Abbaaboor, lammanni kan Mariyoo asii kana karaa Ambootii oli gaara keessa karaa Gindabarat jedhamu kanatti godhame kuni waan qindaamooti. Qalbisaatii yaadadhaa. Waan kana sirriitti qalbisaatii yaadadhaa. Amma immoo wanni suni kunoo deebisee dhufuurra jirti. Deebisee dhufuurra jirti. Amma Finfinnee geesseerti. Amma kunoo Finfinnee jirti. Ji'a lamaan darbe kana keessa Finfinneen Oromiyaadhaaf magaala guddittii ta'uun ishii akka hafu murteen tokko darbee ture. Wanti nu amma goonu kuni murtee darbe kana mormuudha. Hamma murteen kun deebee cabee bakkatti deebisutti mormi kuni hin hafu. Mormiin kun hin hafu. Ji'aan asumatti walitti deebinee baay'annee amma galaana taanutti murteen kun itti fufa. Egaa kuni maaliif kuni waan xiqqaa waan ta'eef lafti kun Finfinneen kun burqaan Finfinneen kun akkamitti mirga Oromoo ta'e kan jedhu kan hime haalaan waa hundaa kan namaa kennu namas uume nama uumu Waaqni qilleessa kana irratti achitti ol rarraasee nambisu lafarratti uuma. Nama uume kana Oromoo uume kana kan irra jiraatan irratti jiraatee irratti gabbatee irratti dagaagu lafa kana kan kenneef Waaqa Oromoodha. Mirgi kun mirga Waaqarraa dhufe. Sura kanaan qaba. Mirgi kun mirga gaaraan tokko kan askaraa eegganii kanaaf jalqabee kana naannee dagalee naannee onqorcha eeggaa onqorcha jedhanii xaafii sun onqorcha bokkaan sun onqorcha garasiin garaan karaa aluudhaa sun onqorcha ka'ee kana naannee iddoo kana xaaxachaadhaan dabaree asiin fiiche ga'a. Fiiche ogaa ga'u iddoodhaan gadi dhoo'ee karaa hamba bu'u karaa wallagga bu'u karaa lixa Oromootitti achi deemu karaa kennee achiin immoo gaara Hototaa jedhamu kan garaa isaatiin gaara Hototaa irraa qabee gaara Hototaa kana dheerinaan qabee Moglee kan jedhamu kan akkanatti dhaabbattee gaafa qotiyyoodhaan fakkaattee keessaa dhaabbattu san isa qabatee asii gara gaara Furii kana Furiin asii yoo dhaabbattanatti gaara isinitti mul'atu kan mul'atu gaara dheertuuti. Kan isinitti mul'atu gaara dheertuuti. Furiin garuu guddicha gaara guddicha. Furii sammuu furiirra kan jiru muudaan furii kan jedhamu kan Oromoon dur irratti muudatu muudaan furii sammuu sanirra jira. Isarraan gadi bu'ee iddoo gaara furiitii fi iddoo gaara Hototaa Moglee iddoodhaan immoo karaa Jimmatti gadi bu'u karaa kana gadi bu'u karaa dhookee karaa kennee achiin akkana ol deebi'ee labuu amma magaalli kun asii achi ta'ee namni baay'atee asii ta'ee tola labuu ga'ee Laantoo ga'ee achiin ol deebi'ee too karaa eekkatitti jidduu kun Finfinnee jedhama. Handhuura Finfinnee kana keessa
asitti kan irreeffatu burqaa Finfinneetitti odaan nabee kunoo as jira. Odaan nabee karaan dheeratee namni deemee rakkatnaan bakka bakkatti xinnoo kan biraas akka odaan nabee tasaa kan jiru tusuu godhatte malee odaan nabee hundumaafuu bakkee macho Oromoon irra taa'ee caffee taa'ee seera simatu. Kun hundumaa asuma Finfinnee. Burqaan Finfinneetis hangafa burqaa Oromoota kan hundumaati burqaan Finfinnee hangafa. Kan egaa Oromoon akkamitti gadhiisa? Handhuura isaa kana. Kuni waan ta'uu miti. Waan hin taane. Kana nama ammaa isinitti hime kuni karaa seeratii fi karaa seenati. Kan keenya fuudhee kan Oromootti misoomsina jedha. Alaabaa Oromootiin buqqifnu jedha. Alaabaa Oromootiin buqqifnee baannee biyya kan jedha. Eenyu jalatti haa buluudha malee gaaffiin isaa ati biyya deemi kun biyya keessi miti badii miti. Haa jiraatu. Akkasoo ta'e malee mormanii mo'achuun hin jiru beekadha. Galatoomaa isiniin jedhe. Gara fuulduraa itti fufa wanni kun yeroo isaa eeglee itti fufa. Kuni ga'uu baatu. Kan ittaanu immoo tarkaanfii ittaanu irratti mari'annee akka itti fudhatamu fi gaafa itti fudhatamu walitti mari'annee murtee goona.